Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabne. Babaroota Olaansoor haala keessan keessummeessa ardhaa guyyaa roobii muddeen 21 bari 2016 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa caqasuu jirtanii qophaa'uftanii nu eeggachuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu warraa haleellaa Jarman Berliin keessatti raawwateef poolisiin shakkamaa haaraa barbaadaa jira. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa miseensota koree musliimaa dubbii isaanii ilaalaa turtan irratti dubbii irratti murtii kenne. Toomii Maaloowiskii bulchoota Ameerikaa keessa tokko dhiyoo tana Itoophiyaa dhaqeetiin bulchoota Itoophiyaalleen wal dubbate bulee horaa keessatti gurba xiqqaa tokkotti rasaas poolisiitiin lubbuu dhabee jedhani. Gamkaaniin ammoo qophiin har'isanii qopheessine keessaa dirreen dimokiraasiillee taajenne keessa tokko oduun jalqabna tujube. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi 19ffaan gaazixeessota 2 dabalatee koree hawaasa musliimaaf fala dha'u 19 irratti balleessaa muree jira. Manni murtichaa himatamtoonni yaada adabaa irratti dhiyaateef yaada isaanii qaban karaa waajjira isaa akka galfatan ajaja kennee murtiidhumaaf muddee 25f beellama kabiroo kennee jira. Tsiyoon Girmaa dhaddacha har'aa irratti abukaatoo himatamtootaa ta'uun kan dhiyaatan obbo Saayid Abdallaa haasofsiisuun gabaasteetti soraa dhiyeessa. Warri dubbii tanaan himatanii kagalmee Abdulkaadir Ahmedii fi Eliyaas Gadirfaa irratti ilaalan akka abukaatoon jaraa jedhutti jara kana koree musliimaa hiikisnaa jettaniitiin seera malee waraqata harcaaftanii hiriira mormii masjid gargaraa keessa baanqoota keessa qabaatanii dhaabbilee biyyi nagaa dhoowwanii himatan walilleen hojjettanii jedhaniitiin waan gargaraatiin himatan mani murtii naqaashi abbaa alangaa addaallee caqase warra himatanillee dubbii tana ofirraa ittifadhaa jenne jarillee waan irraa ofirraa hin ittifatinii fi balleessatti muri jari kunin waan himataniin kana akka ofirraa mormachuu hin dandeenye maaliif gaafatanii jennaani ragaan isaanii armaan duratti qaban mana hidhaa keessatti irraa akka gubatu dubbatan. እነሱ አናቀርብም ያሉት ያው ለመከላከያ የሚጠቅሙን የሰነድ ማስረጃዎቻችን wanti jarii naqaashii hin dhiyeeffannu yookaan ragaa hin dhiyeeffannu jedhee fi ragaan jarii qabu mana murtii keessatti waan irraa gubateef kaan ammoo poolisiitu nurraa fuudhee jedhan mana murtii Qilintoo rakkoo guddoo keessa waan jiruu fi as keessa ta'aniitiin ragaa kan dhiyeeffachuulleen dhibaa jedhaniitiin dubbatanii jedhu. Balleessaa jara kanaan himatan hidhaa ganni 5 haga 10 irratti mursiisuufa dandeetti yoo mana murtii waliigala dubbitan laaleef ammoo yoo abbaan alangaa addaatiif abukaatollee laalaniif ammoo xiqqaachuufa dandeetti namuuyyuu murtii isaanii yookaan ammoo yaadi isaanii murtii guddoon duratti dhiyeeffachuuf jira. Jara koree musliimaa himatan keessa nama 5tti mana murtii Qilintoo jara kana keessa nama 5tti mana murtii Qilintoo keessatti ragaan isaanii irraa gubatee jedha Malleskaachoo ammaa. Jeeqama siyaasaa baatileef tureen booda muddamni Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akkuma hammaatetti jira. Gamtaan mormitootaa ijoon Joosef Kaabilaan guyyaan itti isaan aangoorra turan waan darbeef jecha pirezidantummaan isaanii fudhataman qabu jechuudhaan uummati akka mormu gaafatee jira. Gabaasaa MD Loob jaallannee dhiyeessa. Kanneen Kinshaasaa keessatti mormii dhageessisaa jiran torban kana pireezidaantii ofiitiif itti iyyachuuf jecha fishkaa afuufaa turan. Hiiki fishkaa afuufuu kun barri Joosef Kaabilaa xumurameeraa ka jedhu. Hoogganaan mormituu Tiyaanti Shikeedii lammiiwwan Koongoo karaa nagaan mormii akka dhageessan gaafatan. Kunis akka waliigaltee baatii onkololeessa darbe keessa paartii biyyattii bulchaa jiruu fi garee mormituu hanga tokko gidduutti tolfameenii jedhu. Kaabilaan hanga bara 2018tti aangoorra turuu malu gaafa wiixataa filatamuu Kaabilaa bara aangoo isaanii xumuree ture. Gareen pireezidaantichaa garuu akka Kaabilaan aangoorra turan beeksise garuu aangoo gadhiisuu diduu mitii jedha. Heera biyyattii nan bulaa ka jedhan Kaabilaan garuu heera sana jijjiiruuf bara isaanii guutuu aangoorra turuu fedhuu jedha. Kunis akkuma biyyootii kutaa sanaa kanneen biroo sana gochuudha jedhameera. Uummati hangi tokko garuu sanan fedhu baatilee darban muraasa keessatti hiriirtonni mormii fi humnootii nageenyaa walitti bu'anii namni dhume. Kanaaf amma ifatti hiriiruun dhorkamee jira. Wiixata darbee kaasee
sabaa himaanii hawaasaa guramanii humnootiin nageenyaa hedduminaan Kinshaasaa keessatti bobbaafamanii jiru. Suuqileen cufaa, geejjiba uummataa dhaabbateera. Magaalaan Kinshaasaa cirjetteetti. Iddoo hedduutti walitti bu'iinsi kan uumame yoo ta'u namoota sidhaa jiran. Uummanni hiriiruuf mirga qabnaa, hojiirra oolchuu qabnaa jedha. Mana namootaa dhaquudhaan humnaan bansiisuun itti fufeeraa jedhu. Kanaaf humnootiin nageenyaa maal gochuuf akka jiran hin beennuu jedhu jiraattonni. Yoo xiqqaate namni 20 ajjeefameera oduu jedhu tokkummaan mootummootaa qorataa akka jiru beeksiseera. Kinshaasaan maadhee jabaa kan mormitootaa ta'uun beekamti. Garuu Kaabilaanis deeggartoota hanga tokko achii qabu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Jarmanii haleellaa wixata Berliin keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan shakkamaa haaraa barbaadaa jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii beeksisanii jiran. Gabaasaalee sabaa himaa kan lammiin Tuuniziyaa dahata siyaasaa gaafateef garee leellistoota islaamummaatti hidhata qabu jedhu garuu hin mirkaneessin hafan. Aangawoota humnootii nagaa eegsisan biraa ibsi erga kennameefii booda Toomaas Dee Meziyer akka jedhanitti poolisiin shakkamaa haaraa adda baaseera garuu shakkamaa ta'uusaaf nama ajjechaa raawwate jechuu mitii jechuudhaan cimsanii dubbatan. Meziyer gabaasaa sabaa himaa mirkaneessuu yookaan haaluu baatanis seeratumtoonni kan akka Steefan Meyer akka jedhanitti shakkamaan sun hordoffii poolisii jala ka tureef waraqaa eenyummaa kijibaa hedduutti fayyadamaa ka ture jedhaniiru. Siiviloonni riphxee loltoonni Siiriyaa magaalaa Aleeppoo gama kaabaa keessaa ba'uun guyyaa tokkoof erga boodatti harkifatee booda itti fufee jira. Atoobisiin namoota fe'ate Aleeppoo gama dhiyaa keessaa ba'aa jiraachuu aangawaan tokkummaa mootummoota ka Siiriyaa keessaa Rooyitersiif ibsaniiru. Biriteen keessa ka maadheffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu akka jedhetti atoobisiin 60 ta'u qilleensa hedduu qabbanaa'aa kan Aleeppoo keessaa namoota baasuuf qophaa'ee jira. Magaalattiin waggoota 4 dura riphxee loltootaan qabamte. Namoonni gamasii ba'an ennaa xumuramu pirezidaanti Bashaar al-Assad Aleeppoo guutummaan akka to'atan taasifama. Uummati gamas dhiisanii ba'uun akka waliigaltee Raashaaf Turkiin tolfametti ta'a. Uummati 37,000 ta'u Aleeppoo dhiisanii ba'u muummichi ministeeraa Turkii Mevlut Cavusoglu beeksisaniiru. Wal waraansa geggeeffameen biilsaaleen Aleeppoo gama dhiyaa 70% ol manca'ee jira. Nama Turkiitti ambaasaaddara Raashaatti dhukaasuun ajjeese ilaalchisee ibsa xumuraa kennuuf yeroon hin geenye jechuudhaan Raashaan beeksiftee jirti. Ka boqonnaa hojiirra ture aangawaan poolisii ambaasaaddar Andrel Kaarloovit itti dhukaasuun kan ajjeese wixata darbe ture. Namni ijaan arge raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti namni itti dhukaase sun Aleeppoo hin dagatin, Siiriyaa hin dagatin, dachiin keenya nagaan qabu taanaan atis nagaa hin taatuu jechuun iyyaa ture jedhe. Muummichi ministeeraa Turkii kaleessa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif bilbilaan akka ibsanitti namni ajjechaa sana raawwate hoogganaa amantii musliimaa Feewullaa Guleen kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffateef yaalii fonqolcha mootummaa baatii adoolessaa Turkii keessatti raawwatetti hidhata qabaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Guleen sababaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniif jecha ajjechaa sana deeggaran yookaan keessa harka qabu isa jedhu fudhatama dhabsiifte. Meeksikoo sitii bakka gabaa xaaxee ibiddaa itti gurguran cinatti dho'iinsi kaleessa dhaqqabe yoo xiqqaate nama 31 galaafate. Gareen yeroo hatattamaa kanneen miidhaan irra ga'e barbaaduuf hanga dho'iinsi sun dhaabatutti sa'aatii dheeraa turuutirra ture. Suuqiiwwan lafa gabaa sanaarra jireessi barbadaa'ee jira. Pireezidaantiin Meeksikoo Enriik Pen Nieto maatiiwwan namoonni duraa du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsanii kanneen miidhaan irra ga'e akka fooyya'aniif hawwii qaban ibsanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti.
Godina Gujii magaala Bulee Horaa keessatti arda gurbaa xiqqaa tokkotti rasaas poolisiitiin lubbuu dhabe. Poolisiin ammoo rasaasii kunin akkuma mudaa yookaan ammoo akkuma balaa gurbaa kan dhahe malee isaaf hin baane jedha. Jalannee dubbise. Sa'aatii jaarratti magaala Bulee Horaa ganda duwwaa tokko hoteela Bulee Horaa balbala duratti warri hidhattooti agaazii kun konkolaataa wayii qabichaasa dooreebaa jiranu rasaasa baasan. Ittuma dhukaasu sadarkaa warri gamoo keessa jiru kun cufti baqatu. Rasaas irra dhukaasanii yoo xiqqaate 50 oliin ga'a. Waa isaan barbaadaniif keessan beeku. Konkolaataa isaanii reeban qofa quba qaban. Hidhattooti mootummaa kun warra agaazii kun. Konkolaataan dura fiigaa isaallee konkolaataa reebu. Kanaan boodarratti immoo konkolaatichi immoo konkolaataaf bajaajoon baay'ee waan yaanuuf daandii dhaabsifadheeruun duuba waliin dubbannaa. Inni jennaani adoo konkolaatichi dhaabsifatiin marsanii adeemu. Bakka marsanii adhaa jiran kanarratti mucaan immoo umurii isaa ganna 12 mana barumsaa isa deemaa jiru rasaasaan bakkuma as qoonqoo jalatti ijjeessan. Achi ture akka carraatti jechuudha moo? Karaa qaxxaamuraa jira malee inni mucaan mana barumsaa deema. Isa booda poolisoonni konkolaataa barbaadan dhaabsisaniiru? Konkolaataa argatanii ture. Eega dhaananii ajjeesaniin duubarratti uummati iyyatti bane. Warra daa'ima dhaanii ajjeesan kaan. Warri konkolaataa lakkisee ka'ee achiin duubarratti gara daa'imaa lubbuu irraa baatee kan qabanii achumaan namni uummatii magaalichaa keessa jiru cufte baay'ee achuma bu'aa. Daa'imichi immoo haadhaaf abbaa hin beekamneen ijoollee baadiyyaa irraa dhuftee barumsa baratti jedhanii hagammaa hospitaala reeffi ciisaa maqaa isaallee sirriitti argachuuf warri hospitaalaallee hin dandeenye. Hagammaa maatii barbaadaa jiru yuunifoormii fi daftara ofirraa qaba. Rakkinni guddaa haga kanatti gidduu kanatti uumamee konkolaatichi isaan barbaadan kun dura miliqe. Konkolaataa isaan faana dhahaa turan sun eenyu akka ta'e maal akka ta'e waan beekamu hin jiru. Wanni beekamu tokkollee hin jiru. Akka naannoo keenyaa kanatti isa Azuuzii jedhan kan. Daandicharra dhaabee ture duraan. Si dhukaasuu jirani konkolaataan baay'ee waan ta'eef konkolaaticha addaan baafatanii dhaabuu hin dandeenye yeroof isaan. Daandii gubbaa konkolaataan jira, bajaajii jira, mootorri miila lamaa kun jira. Uummati guyyaan gabaadhaa namni kun cufti magaala keessa socho'a. Isa kanarratti immoo callisanii sama irra qabanii kan lafarraa adoo tokkosaa jiran daa'ima argate. Isa kanaan lubbuun daa'imaa darbee qaama mootummaallee bilbiltanii gaafachuu hin dandeessu. Magaallee haala maalii keessa jira? Magaalli maa yaadde saamuti kan nama du'ee lakkisi kan nama hidhameetu yoo xiqqaate magaala Bulee Horaa keessatti ammaa kana nama 800 wayitti hidhamee jira. Gadda guddaan guutamtee namni nagaa jechuun sitti ulfaata. Hagammaa mana namaa cabsuun hin jira. Qabeenya namaa saamuun hin jira. Seeraa ala dubartii namaa qabanii gudeeduun hin jira. Haga barbaadan sadarkaa gandaatti nama hidhanii qabeenya namarraa saamuun hin jira. Adabbii jedhanii sadarkaa gandaatti nama tokko hidhanii gaaffii ala guyyaa 40 guyyaa 50 tursanii birrii 5,000 birrii 6,000 yoo san ta'uu dhabde agaazii siyyaamna jedhanii doorsisanii saamaa jira waan ta'eef keessumattuu akka godinni kun haga bahee hundeeffame ji'a 5 hin geenne godinoota kana keessa amma aanaa akka Malkaa Sooddaa, Dugda Daawwaa, Galaana, Abbaayyaa, Qarcaa isaan kana keessatti baay'inaan hidhaaf ajjechaan reebiis uummati baay'een dararamuu jira. Baay'ee nama sodaachisa. Kumaan poostiin kun sadarkaa ganda cufa keessa konkolaataa kennanii fi fiigu namni isaan agarraan hin baqata baddaa seena namni hundi ammaa kana leenjii jedhanii uummata dararaa jiru. Leenjii zuwayii dhaqa allaagee dhaqan godina kana keessa ka jiran namoota hidhaman aanaa 9 fi magaala tokko fi keessa qabdi yoo tilmaama walirra immoo gara nama 3,000 wayiiti ammaa kana hidhaa jiran. Waan ajaa'ibaa keessa mana sagadaa waldaanan ittiin waaqa waaqeffatu keessa seenanii ebaluu barbaannaan kennaa jedhu luba mana sagadaatiin. Fuudhanii kennuu malee maqaa waaqaatiin si kadhanne dhiisi jechuun hin jiru. Bulee Horaa keessa qawween malee ulleen nama reeba. Konkolaataan dhukaas irratti baname jedhame kun badii maalii raawwate? Bulchaa magaalaa Bulee Horaa obbo Morkataa Teerroo akkas jechuun ibsan. Konkolaataan dhimma kontiroobaandiitiin shakkame Ayisuuzuu qixqixiidha. Kontiroobaandii baatee jira. Humni kun gaafa to'atuuf deemu immoo harkaa baafate. Gommaa dhahuuf yoo deemamu immoo daandii guddaarra waan ta'eef guyyaalleen guyyaa gabayaa waan ta'eef xiyyitiin lafa ol kaatee daa'ima dhoofte akka carraa ta'ee dubbiin kallattiitti yaadamee fi karaawwatame waan biraa ta'ee jira. Gaddi nutti dhaga'ames guddaadha. Nutis akka qaama biyya bulchuutti konkolaataa keessatti namni hin duune kan du'e garuu daa'ima mana barumsaallee ka deemu danda'in haaluma keessa ka deemuttu dhaame. Umriin isaa meeqa ta'a? Tilmaamaan 14-15 naannoo kanan ta'a. Baadiyyaadhaa mucaa dhufee magaala taa'ee baratudha jedhu warri hin dubbisu. Dhugaadha baadiyyaadha warri isaanii. Amma immoo baadiyyaarrallee maatiin dhufanii jiranii. Warri reeffa argataniiru? Argataniiru amma wal dubbisaa jirra. Maal goona ka jedhu sirna awwaalchaas akkasumas maatii namni jalaa du'e sanis dubbisuu fi jaarolee biyya walitti qabaa jirra.
abbaan konkolaataan miliqee konkolaataan magaala keessaa uummanni guyyaa gabayaati dhukaasatti dabalanii baasan taanaan immoo lubbuun namaa harka caalu darbuu waan danda'uuf isa kana itti deebisanii osoo hin dhukaasin konkolaataanis miliquu danda'ee jira. Isa hordofaa jirra amma. Akka jiraattonni jedhanitti dhattootadha kan konkolaaticha dhaabsisuuf irratti dhukaasa gaggeessaa ture jedhan namni mucaa kana rukute to'annaa jala jira? Qaama rakkoo san raawwate to'annee jirra garuu. Miseensa waraanaati? Jechuun humnuma nageenya tasgabbeessu. Jechuun akka labsii yeroo hatattamaatti koomaandi poostii mamitti bushaa akka jiru? Koomaandi poostiin osoo hin ta'in warri federaalaas jira. Warri gumuruuf jechuudha. Isaanuma faana onneen. Egaa bulchiinsi magaalaa isaan kana to'achuudhaaf aangoo qabaa? Ammaan rakkoo qaba. Seerri eenyuufiyyuu wal qixaa miti. Kanaafuu akkaatuma qajeelfamaatti koomaandi poostiin as jirus wal dubbannee namtichi dhukaasa banee sun to'annaa jala jira. Gara qaama mootummaatii namoonni badii raawwatan to'annaa jala yoo oolan yeroo baay'ee mul'atu. Seera durattis dhiyaatanii murtii haqaa akka fudhatan baay'een hin dhaga'amu. Kanaaf akkamittiin kana gochuu dandeessan? Nutis akka qaama biyya bulchuutti lubbuu namaa balleessuun eessumattiyyuu eeyyamamu. Kanumaafuu olaantummaan seeraa qaama seera kabachiisu birattis haa ta'u qaama kam biratti kabajamuu qaba waan ta'eef tarkaanfiin to'annaa sun fudhatamee jira. Qabxii biraan saannaa kaasanii magaalaa horee bulaa keessa namoonni hidhaa keessa jiru warri kana dura hidhaman gara mooraa xollaayiif kan fakkaatan deemanii jedhu. Namni hidhame jiraachuu danda'a. Hagamtaa lakkoofsi isaanii? Namni muraasi kan hidhame jira yeroo gabaabaatti leenjii adda addaa fudhatee guyyaa boruu isaaniitiin duuba gara mana isaatti kan deebi'u hedduun hin jira. Kun waan addaa kan ta'een hubannoo isaaniitti jijjiiriisaaf. Humna misoomaa taasisiisaaf hojii ilaalcha jijjiiruu hojjetuuf hojii hojjetamiisa jiru akka mootummaatti. Balleessaan isaanii maayinni jechuun harka caalaasaa? Balleessaa malee namni to'atamu hin jiru. Inni kun yeroo adda addaatti jeequmsa sadarkaa kanatti ka'u namoota harka keessaa qaban jedhameeti kan ilaallame. Kanumaa fi naannoo keenya keessa jiru dhimma wal qabatu. Tole amma magaalaa Bulee Horaa keessa tasgabbiin maal fakkaata? Tasgabbii gaariitu jira. Kun amma rakkoo guyyaa har'aa malee uummata keenya kan daldalatus nagaan daldalatee kan hojii biraa hojjetus nagaan hojjechaa jira. Rakkoon addaa hin jiru. Obbo Morkataa Teeroo bulchaa magaalaa Bulee Horaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fadhaayyee. Namni jalqabaa jaalanneen dubbifte jiraata magaalaa Bulee Horaati akkasitti qubqabaadha jennataan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Tom Malinowski Ameerikaatti ittaanaa dhimma demokiraasii mirga dhala namaatii fi hojiiti. Dhiyoo tana Itoophiyaatti imaltuu dhaqeetiin bulchoota mootummaa Itoophiyaalleen waan akka irratti wal dubbate. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama fiduuf waada gale hojii irra oolchuuf itti gaafatama qabaa jedhee yoo bulchoota Itoophiyaallee wal dubbatanillee jabeessee dubbate. Akka uummatii addunyaa oduu qulqullittii fi dubbii waan faayidaa irraa qaban argate qabaachuuf ammoo miidiyaa cufuu adoon taatinu miidiyaa walabaatii fi jabaa kataa'e banuu wayyaa jedhe itti gaafatamaan kun Itoophiyaa keessatti ammoo jijjiiramii dhufuu malelleen ka humnaan ta'uu hin qabu sirnilleen ka bardhuma qabaateetiin achirra taa'u mallee jechuun dubbate itti gaafatamaan kun mallaskaachuu ammaatti bulchaa kana Itoophiyaatti dubbise kutaa sadeessoo kuno namoo. raadiyoo sagalee ameerikaatiif gaaffiif deebii addatti kennaniin kan kana dubbatan ittaanaan ministeeraa yuunaayitid isteets toom maalinooweskii gurmuu dippiloomaatotaa biyya isaanii hoogganuudhaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa warqinee gabayyoon kan hoogganame gurmuu aangawoota Itoophiyaa wajjin torban dabre keessa wal ga'uudhaan dhimmoota dimookiraasii mirga dhala namaaf bulchiisa gaarii irratti ifatti yaada wal jijjiiranii jiran. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis kallattii adda addaatiin jijjiirraaleen jalqabaman itti fufuuf murannoon isaa jiraachuun ibsamee jira. Gama kanaan dhugaatti jijjiiramni Toom Maalinooweskii itti amanan Itoophiyaa keessatti geggeessame yoo ta'e gaafatamanii akkanatti deebisan dippiloomaatii yuunaayitid isteets olaanaan kun jijjiiramni jedhame kan dhufuu danda'u kan nan fida jedhe kan waadaa seene mootummaa Itoophiyaatiin qofaa jedhan. The government, as we know, because it has spoken publicly about this, has said that it intends akkani beekutti mootummaan ifatti akka beeksisettis
gama adda addaatiin jijjiiramoota gochuutti fufuudhaaf fedhii akka qabu ibsee jira mootummaan. Akkanatti fakkaatutti kan mootummaan jijjiirama itti gochuuf jedhe dhimmoota olaanoo jedhaman keessaa tokko filannoo irratti jijjiirama gochuuf fedhii agarsiisuu isaati. Akka dubbatanitti yoo ta'e bakka bu'ummaa madaalawaa yookaan immoo sirna haala akkasii makate caasaa filannoo keessatti diriirsuudhaaf yaadanii jiran. Gochaaleen akkasii agammaatti hojiirra hin oolfamne. Egaa waadaalee seenaman kana hojiitti jijjiiruun itti gaafatamni isaa kan mootummaa Itoophiyaati. Kun Ameerikaarraa yookaan immoo biyya kaanirraa kan dhufu miti. Kan inni ta'uu danda'u marii Itoophiyaa keessatti geggeessamuuf murtii asumatti argamuun qofaa jedhanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan Yuunaayitid Isteets hariiroof walitti dhufeenya waliin qaburraa ka'uudhaan yeroo baay'ee mootummaa Itoophiyaatiif ka gorsa kennu ta'ullee hin dhoksine Tom Malinowski. Because we are friends and because we have a very close relationship with the government, we do offer advice. Michuu waan taaneef mootummicha wajjiin hariiroo gaarii waan qabnuuf yeroodhaa yerootti yaada ni kenninaaf. Kanaaf waadaa mootummaan seene gammachuun simannee jirra. Sanarra tarees tarkaanfilee tarreessaman sana akka fudhatus ni jajjabeessina. Yeroodhuma gabaabaa kana keessatti jijjiiramoonni garfagoo ta'an jiraachuusaa kan ibsaniif amantaa uummataa ijaaruu kanneen dandeessisan tarkaanfileen dabalataa akka fudhataman gorsinee jirra. Sana jechuun immoo hidhamtoota sadarkaa olaanaa irra jiran atattamaan hiikuu, labsii yeroo atattamaa keessaa ariitiidhaan ba'u, kana gidduutti immoo qajeelfama raawwii labsii yeroo atattamaa kana laaffisu, akkasumas waltajjii mariif mijeessuu, akkasumas immoo diriirsuu kanneen ilaallatan, akkasumas biyyattii keessatti sirna sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa walabaatiif mijaa'aa ta'e diriirsuu kanneen ilaallatan jechuudhaan ibsan Maalinowiskiin. Keessumaa gara dhumaarratti sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa walabaaf qilleensa yookaan hawaa banaa ta'e uumuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennan Maalinowiskiin. Kan mootummaan Itoophiyaa oduuwwan qabatamoo hin taane sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasamu jedhee fi haasawaalee jibbinsaa jechuudhaan balaaleffatu ilaalchisee akkana jechuun deebisan. The last of these, I think, is particularly important in light of a concern that the Ethiopian government has dhimminni dhimmaa kun kan mootummaan Itoophiyaa utuu walirraan kutiin deddeebisee yaaddoo isaa ibsuun walqabatee naa ilaalamu yaaddoon haasawaalee jibbinsaa kun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Akkan yaadutti haasaan jibbinsaa kun irra caalaa kan inni dhufu miseensota daayaasporaa tokko tokkoon kan hundeessaman buufatawwan tamsaasa oduu tokko tokkorraati. Gama kanaan gorsi nuti mootummaadhaaf qabnu maddeen oduu kanarraa kanneen dhufan oduuwwan sirrii hin ta'iniif haasawaaleen jibbinsaa ilaalchisee yaaddoo qabdu taanaan kanaaf qorichi baay'ee gaariin Ameerikaatti afaan Ingiliziin akkuma jedhamu sabaahimaa yookaan miidiyaa walabaaf cimaa biyya keessaaf balbala banuudhaan akka lolaa bishaanii odeeffannoo dhugaa ta'e keessa lolaasuudha. Yoo akkas ta'e uummanni biyyattii gara feesbuukii deemee odeeffannoo barbaaduuf hin dirqamu. Ameerikaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti oduun dhugaa hin taane kan inni facaasamu yeroo namni odeeffannoo guyyaadhaa guyyaatti barbaadu argachuuf jecha gara miidiyaalee hawaasummaa dhaquudhaaf dirqamu jedhanii jiru. Kanneen Itoophiyaa keessatti argaman hoogganoonni paartilee mormituu mootummaan Itoophiyaa keessumaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo bara 1997 irraa jalqabee dhiittaalee mirga dhala namaa guguddoo raawwateef amala abbaa irrummaa mul'ise jedhaniif deebii mootummaa Yuunaayitid Isteets kennetti mufachuu isaanii inumaayyuu dheekkamuu isaanii ifatti dubbataa jiran. Mootummaa Yuunaayitid Isteets dantaa isaa naannawa sana eegsifachuuf jecha dhiibbaa mootummaa Itoophiyaaf jilbeeffatee jira jechuun illee himatu. Kana ilaalchisee yaada qaban gaafatamanii akkana jechuun dubbatan Tom Malinowski. In this difficult situation, I can't blame anyone for being frustrated. The government is sometimes frustrated with us. Haala rakkisaa akkanaa kana keessatti eenyuyyuu yoo aare yookaan immoo yoo dheekkame komachuu hin danda'u. Mootummaan yeroo tokko tokko wanna nuti goonutti yookaan dubbachuu keenyatti ni aara. Mormitoonnis yeroo tokko tokko nutti aaru akka nuti caalaa dubbannu waan barbaadaniif. Kun baay'ee gaariidha. Akka namoota tokko tokkootu hin taane nuti qeeqa ni fudhanna. Garuu waan ifa ta'uu qabu tokko keessumaa bara dabre eega rakkoon mormii kun uumamerraa jalqabee
akka mirgi dhala namaa hundammate Itoophiyaa keessatti mirkanaa'u gaafachuu gama laallateen murannoo ishee akka jabaatti agarsiistee jirti Yuunaayitid Isteets. Dhugumatti dhimmi kun dantaa kabiraa Itoophiyaa keessaa qabnu wajjin akka cimaatti kan wal qabatedha jedhanii jiru. Paartiileen mormitootaa akka jedhan utuu hin taane dantaan mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi naannawa isheetti qabdu randeebiyaa. Paartiileen mormitootaa akka jedhan utuu hin taane dantaan Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf naannawa isheetti qabdu ijaarsa dimookiraasiif eegumsa mirga dhala namaaf murannoo qabdu wajjin kan wal faalleessu miti jechuudhaan dubbatanii jiran dippiloomatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteets kun. We do have a very close strategic partnership with Ethiopia on security, on development. Itoophiyaa wajjin wal gargaarsa tarsiimoo misoomaaf nageenya naannootti fuuleffate ni qabna. Itti galiiwwan kana mara ga'uun kan danda'amu Itoophiyaan biyya tasgabbooftuu fi misooma qabdu yoo taate ijaarsi dimookiraasii biyyattii keessatti yoo milkaa'e qofa. Kanarratti aangawoonni Itoophiyaa kana wajjin akka walii galanillee shakkii tokko hin qabu dhibbaaf dhibbatti nana mana. Wanni kun itti gala isaan lafa kaayyatan wajjin waan wal simatuuf. Kanaaf ibsawwan keenya uummataaf ifatti facaasne keessattis ta'e haasawaa dippiloomaatii garfagoo dhuunfaatti namoota waliin geggeessine keessatti akkasumas hariiroo keenya kabiroo keessatti mootummaan mirgawwan dhala namaa eeguudhaaf waadaa seene akka hojiitti jijjiru aganuuf danda'ame mara jajjabeessinee jirra hubachiisnee jirraa jedhanii jiru. Xumura irratti deemsa dimookiraasummaaf haala amma Itoophiyaa keessa jiru akkamitti akka ilaalan gaafatamanii naa deebisanis labsii yeroo amma Itoophiyaa keessatti labsame kan yeroo hatattamaa kana jala bulchiisa jiru jalatti qabinsawwan mirga dhala namaa fooyya'aa jiru jechuun rakkisaadha. Akkuman duraan dubbadhe labsii yeroo hatattamaa kana jalatti mirgawwan heeraa Itoophiyaa keessatti tumamanii turan aga tokko ugguramanii jiru. Gaaffiin guddaan Itoophiyaan akkamitti rakkoo kanaaf bulchiisa labsii yeroo hatattamaa kana jalaa baati ka jedhudha jechuudhaan ittaanaan muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteets Toom Maalinowiskii dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffatoota keenya dirree dimookiraasii kanarraa kanumaan nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Ijoolleen dubaraa yoo wal faarsitu gallee gallee hiyyaaniyyuu gargaar gallee haddaa fa'aa waliin jettee hagaroo waliidhaachaa wal faarsiti. Hagaroonni sirbiyyoo ijoolleen dubaraa yoo fuudhani galgal sun warra dubrirraa fuudhan dhufteetiin dansoo mariyaa isaanii jaalal walii qaban dansoo mariyaa isaaniitiin wal faarsanii waan hedduu waliin jedhan fakkeenyaaf ayyoon tiyyoon taakonkoo magaalataa ayyoon isii taa. Tanattu siin galataa jette haadha ormataan illee wajjetti ashaa biree gallee gallee.